Hidhi guddichi Abbaay xumuramuu isaa booda faayidaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyya keessaa fi biyya ollaa irratti qabu ilaalchisee yaadni jiru akka armaan gaditti dhiyaateera. Gatii siyaasaa, birmadummaa fi ofitti amanummaa biyyaalessaa. Hidhaan kun mallattoo walabummaa ta'uun ofiin of danda'aa deemuu Itoophiyaatiif agarsiisa guddaadha. Uummanni Itoophiyaa mataan isaa maallaqa walitti qabuun ijaare malee liqii alaa guddaa hin fudhanne. Kunis tokkummaa siyaasaa jabeesseera. Dhiphina naannoo. Hidhaan kun Itoophiyaa bu'uura humna ibsaa taasisuun naannoo keessatti sadarkaa olaanaa fi faayidaa dippiloomaasiis akka argattuuf ni gargaareeras. Yeroo tokko tokko sababa hidha Abbaayaatiin garaagarummaan yaada uumamaa turus yaadni waliigaltee fi waliif tumsuu haaraan akka uumamuufis carraa argamsiiseera. Mallattoo Paan Afrikaa. Hidhaan kun Afrikaanota akkaan alagaa irratti hirkachuun beekaman qabeenya isaanii ofiin bulchuun akka danda'amus agarsiisa guddaa ta'ee tajaajileera. Gatii dinagdee. Oomisha humna ibsaa. Humna ibsaa meegaawaattii 6,000 ol oomishuuf karoorfameera. Kun hidha humna ibsaa guddaa Afrikaa ta'a. Itoophiyaa guutuuf gahaa ta'ee dabalataan biyya ollaaf gargaaruu danda'a. Guddina indaastirii. Humna ibsaa tasgabba'aa fi quubsaa argachuun manneen hojii oomisha, qonna qabeenya lafa qotuu fi tajaajila garagaraas ni jajjabeessa. Carraa hojii. Ijaarsa keessatti hojiirra oolu yoo eegale lammiilee kumaatamaan lakkaa'amaniif carraa hojii haaraa uumuun jireenya isaanii fooyyessa. Galii alaa. Humna dabalataa Suudaan, Keeniyaa, Jibuutii fi Masrii gurguruun galii sharafa alaa argamsiisa. Guddina infraastiraakcharii. Bu'uuraalee humna ibsaa babal'isuun imala quunnamtii fi ibsaa gara gandoota baadiyyaa biyyattiitti gadi buusuuf ni gargaara. Gatii hawaasummaa. Ibsaa gatii xiqqaan argachuun barnoota fayyaa, quunnamtii dijitaalaa fi jireenya maatiis ni fooyyessa. Dhiphina hiyyummaa hir'isuu. Humna ibsaa argachuun carraa hojii fi diinagdee naannoo ni guddisa. Boba'aa alaa galuu irratti hirkattummaa jirus hanga tokko ni fooyyessa. Tokkummaa biyyaalessaa. Garaagarummaan siyaasaa fi sabummaa bal'aan jiraatus hidhichi uummata Itoophiyaa hundumaa kan walitti fiduu ni ta'a. Bu'aa naannoo fi fayyaa. Humna bishaanii fayyadamuun humni argamu, boba'aa fayyadamuun kan argamu caalaa qulqullina qilleensaa ni dabala. Qulqullinni qilleensaa dabalamuun isaa ammoo fayyaa addunyaatiifis qooda guddaa qaba. Faayidaa biyya ollaa Sudaan. Humna ibsaa Itoophiyaa gatii salphaan argachuun maddiitti bishaan lagaa to'achuun lolaa yeroo hunda dambala'e miidhaa Sudaan irraan gahuun beekamu xiqqeessuun qonna tasgabbahaa ni uuma. Keeniyaaf Jibuutii. Ibsaa gatii xiqqaan bituun walitti hidhamuun humna ibsaa naannoo daldalaa fi diinagdee waloo ni jajjabeessa. Keeniyaaf Jibuutii. Walitti hidhamuun humna ibsaa naannoo daldalaa fi diinagdee waloo ni jajjabeessa. Masriinis rakkoo siyaasaa uumuuf yaaluu dhiiste Itoophiyaa wajjin yoo walii galte hidha kanarraa faayidaa guddaa ni argata. Fakkeenyaaf lolaa wayitii gannaa to'achuun hidha Aswaan irratti dhiibbaa uumamuu malu ni hir'isa. Humna ibsaas bitattee fayyadamuu ni dandeessi. Tasgabbiin naannoo. Humna ibsaa walitti hidhamuun madda qabeenyaa irrattis wal dorgommii hir'isee waliif tumsuus ni jajjabeessa. Walumaa galatti hidhaan guddichi laga Abbaay hidha ibsaa qofaa miti. Itoophiyaa fuula addunyaa duratti siyaasaan ol kaasuun, diinagdee guddisuun, jireenya hawaasummaa fooyyessuu fi carraa walitti dhufeenya naannoo fi tokkummaa haaraas ni uuma. Dhaggeeffattoota keenya wanti dhiyeessinee isinitti tole like, share, subscribe, comment gochuu hin dagatina. Turtiin keessan miidiyaa Mormor wajjin haa ta'u.